Akkam jirtu guys baga deebitanii gara channel kiyyaatti dhuftanii isiniin jecha guyyaa har'aas viidiyoo kan biraatiin walitti deebinee jira. Viidiyoo guyyaa har'aa keessatti hojii onlaayinii appilikeeshinii onlaayiniidhaan nuuf kaffalu yookiin immoo appilikeeshinii doolaaraan nuuf kaffalu appilikeeshinii haaraa tokko wal isin barsiisa jechuudha. Appilikeeshinii kana buufachuudhaaf jalqaba gara telegiraamii keessaniin dhuftu erga gara telegiraamii keessaniin dhuftanii booddee bakka mallattoo searchii irratti maal gootu kiyyaa maltiimiidiyaa jettanii haala kanaatiin searchii ni gootu jechuudha. Nama 5,000 ol kan qabudha subscribers. Isa keessa erga seentanii booddee join ni gootu erga join gootanii booddee kunoo bakka kanaatti barreeffama ni argattu jechuudha. App haaraa kan jedhu bakka kana jira. App haaraa doolaara kaffalaa jiru kana dafa fayyadamaa kan jedhu bakka kana jira. Link jedhee qubaan kan itti gadi akeekameeru bakka kana jira. Isarratti al tokko tuquudhaan maal gootu appilikeeshinii kana keessa seentanii ni buufattu jechuudha. Invitation link koodiin bakka kana jira. Ishee kana al tokko qofa tuquudhaan koppii godhachuu ni dandeessu. Sana booddee link kan jedhu kan gara gadiitiin jiru kanarratti al tokko tuquudhaan gara fuulduraatti isin dabarsaa jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin isiniif ni dhufa. Kana booddee yoo barbaadan kunoo bakka kanaatis koppii godhachuu ni dandeessu. Invitation linkii kana koppii godhachuu ni dandeessu. Kana booddee kunoo bakka kanaatti Play Store fi App Store irraatii buufachuu ni dandeessu. Warra Play Store irraa buufattan Play Store kana tuqxu, warra App Store irraa buufattan App Store irratti ni tuqxu. Ani Play Store irratti tuqeetiin gara fuulduraatti dabarsa jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin naaf dhufa. Ani dura buusee waan hin jiruuf open kan jedhu naaf fida. Innis isiniif install kan jedhu isiniif fida. Install godhattanii ni buufattu jechuudha. Kana booddee maal gootu open kan jedhu irratti ni tuqxu jechuudha. Erga install godhattanii booddee. Kana booddee haala kanaatiin isiniif ni dhufa. Welcome to Bazaar kan jedhu bakka kana jira. Bakka kanatti continue with Google kan jedhu tuquu ni dandeessu. Or create account kan jedhu bakka kanatti tuquu ni dandeessu jechuudha. Yoo barbaadan bakka kana create account kan jedhu tuquudhaan emailii keessan bakka kanatti ni galchitu. Sana booddee passwordii fi emailii keessan galchuudhaan gara fuulduraatti ni dabarsitu jechuudha. Kana booddee haala kanaan emailii keessanii fi passwordii keessan erga guuttanii booddee haala kanaatiin next kan jettu kun haala kanaan isiniif dhufti yookiin immoo isiniif ni banamti. Ishee irratti al tokko tuquudhaan gara fuulduraatti ni dabarsitu. Kana booddee haala kanaatiin emailii keessan irratti confirmation koodii isiniif ni erga. Koodii emailii keessan irraa fidanii bakka kanatti galchuudhaan verify ni godhattu jechuudha. Kan kunoo bakka kanatti akkuma argitan emailii kiyya irratti koodiin naaf ergamee jira. Koodiin kunoo haala kanaatiin bakka kanatti naaf ergamee jira. 42 13 35 deemeen bakka kanatti koodii kana guutaa jechuudha. Afurtamii lama 13 haala kanaan erga guutanii booddee ofii isaatiin next godhee gara fuulduraatti isiniif dabarsa. Kana booddee bakka kanatti choose your sports kan jedhu bakka kana jira. Kan barbaadan filachuu ni dandeessu kana keessa. Yoo barbaadan football jechuu dandeessu, taekwondo jechuu dandeessu. Kan barbaadan filattanii gara fuulduraatti dabarsuu dandeessu keessaati. Ammaani akkasumatti filadha. Kana booddee erga filattanii booddee maal gootu gara gadiitiin continue kan jedhu jira. Isa gara gadii irratti ni tuqxu jechuudha. Kana booddee ofiisaa bakka kanaatti isiniif filata jechuudha. Emailii keessaniitiin maqaa fi akkasumallee username isiniif filata bakka kanaatti jijjiirachuu dandeessu yoo barbaadan ofii keessan. Yoo barbaadan immoo maal gochuu dandeessu gara fuulduraatti dabartanii booda setting keessaa sirreeffachuu ni dandeessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf bakka kanaatti kiyyaa jedhee barreesseen. Haala kanaatiin kiyyaa jedhee yoo barreesse fakkeenyaaf bakka kanatti immoo maqaa abbaa gaafata. Yoo barbaade bakka kanatti tek jedhee guutuu nan danda'a. Maqaa keessanii maqaa abbaa keessan guutuus bakka kanatti kiyyaa tek jedhee barreessuu nan danda'a. Gara fuulduraatti verify nan godha. Kanaaf maal naan jedha username with that username already exist naan jedha. Username kun duraan qabameera jira. Anumatu qabateera. Akkaawuntii duraan baneen jira. Akkaawuntii haaraa baneen isinitti agarsiisaa waan jiruuf akkaawuntii duraan baneen jira. Username keessan haala kanaatiin isin jedha yoo ta'e maal gootu lakkoofsa wayii biratti ni barreessu yookiin immoo qubee wayii itti dabaltanii akka inni isiniif fudhatu gochuu ni dandeessu jechuudha. Sana booddee jenderii keessan isin gaafata saala keessan ni guuttu ani meel jedheen guuta bakka kanatti. Kana booddee next kan jedhu nan tuqa. Amma immoo eejii keessan isin gaafata yoo bara keessan dhalattan isin gaafata yookiin immoo waggaan keessa waggaa meeqa isa kan jedhu isin gaafata waggaa keessan ni guutu jechuudha. Isin waggaa keessan ni guutu erga waggaa keessan guuttanii booddee gara fuulduraatti ni dabarsitu jechuudha.
kana booddee profile picture akkasiin godhatan isin gaafata idoo kana tuqxanii profile picture gochuu dandeessu barbaadan booddee godhachuu waan dandeessaniif isa dhiistanii next kan jedhu irratti ni tuqxu jechuudha. Kana booddee got referral kan jedhu bakka kana jira referral code kan telegram irra isiniif kaa'ee jiru sana yookaan copy godhatan sana isa bakka kanatti maal gootu paste ni gootu jechuudha. Kana booddee erga haala kanaan paste gootanii ofii isaa gara fuulduraatti isin dabarsa. Sana booddee gara gadiitiin dhufuun maal gootu I accept kan jedhu jira privacy policy isaanii yookiin immoo seera isaanii dubbisuu ni dandeessu. Kana dubbistanii booddee maal gootu I accept kan jedhu bakka kana jira. Okay guys, akkuma jalqaba seentanii galmootaniin coinii tokko isiniif laata. Coinii tokko sana booddee gara oliitiin akkuma argitan claim in progress kan jedhu jira. Kan koo guyyaa baay'ee seenaa gatiin fayyadamaa jiruuf haala kanaatiin naaf fide. Jalqaba gaafa seentan isiniif immoo daqiiqaa 5 application kana keessa turuudhaan qofa coinii 100 isiniif kennaa jechuudha. Sana booddee maaltu isinirraa eegama? Namoota affeeruudhaan akkasumallee viidiyoowwan garaagaraa post gochuun ta'uu danda'a, footoowwan garaagaraa post gochuudhaan ta'uu danda'a. Akkuma TikTokii fayyadamtan fayyadamuu ni dandeessu. Yeroo barbaadan illee TikTok irratti yeroo keessan xumururra kan irratti yeroo keessan xumurutu irra gaariidha. Yoo barbaadan gara oliitiin sarara 3 kan qabdu bakka kana jirti bakka xiyyaan isin agarsiisana ishirratti al tokko tuquudhaan bakka kanatti invite friends and earn points kan jedhu jira. Namootaaf share gochuudhaan pointii walitti qabatu jechuudha. Pointiin keessan sun gara doolaaraatti isiniif jijjiirama sana booddee irraa baafachuu dandeessu jechuudha. Akkamittiin akka irraa baafatan immoo isinitti nan agarsiisa. Kana maal gootu jalqaba gara profaayilii keessanii dhufuudhaan maal gootu professional dashboard kan jedhu bakka kana jira. Doolaara meeqa akkasiin qabdan bakka kana isiniif ni kaa'a. Kanaaf maal gootu al tokko bakka sanarratti ni tuqxu jechuudha. Sana booddee haala kanaatiin erga isiniif fidee booddee maal gootu gara gadiitiin request payment kan jedhu bakka kana ni jira. Isarratti al tokko ni tuqxu jechuudha. Kana booddee maal nu jedha you are about to request payment for 1000 nu jechaa jira. Kana booddee maal nu jedha would you like to proceed nu jedha. Kanaaf maal jenna confirm kan jedhu bakka kana ni jirti al tokko ishiirratti ni tuqnaa jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin erga nuuf dhufee booddee barreeffama ofii isaatiin nuuf kaa'a. Tekstii akka nuti barreessuu nuuf godha. Tekstii inni nuuf kaa'e sana osoo hin jijjiirin mallattoo xiyyaa bakka diimaa sanaan taa'e yeroo sanarratti al tokko tuquudhaan sendii ni goona jechuudha. Kana booddee erga haala kanaatiin ergitanii fi booddee guyyaa 3 hanga 4 ta'uu turuu danda'a. Sana booddee isaan ofii isaanii meseejii isiniif barreessu. Meseejii notification isiniif seenuu danda'a. Yoo notification isiniif seenuu baate immoo seentanii ilaaluu dandeessu. Jalqaba garuu maal gochuu qabdu? Buzzer fan kan jedhu kana follow gochuu qabdu jechuudha. Akkaawuntii isaanii follow gochuu qabdu. Sana booddee maal irratti akka isin baafachuu barbaadan isin gaafatu. PayPal warri barbaadan akkasumallee adreesii tooniitiin USDTtiin kan barbaadan ni ergituuf jechuudha. Fakkeenyaaf tooniitiin barbaaddu yoo ta'e toon adreesii adreesii toonii keessan ni keessuu fi akkasumallee USDT dhaan baafachuu barbaaddu yoo ta'e immoo USDT jettanii BIP20 yookiin TRC20 neetworkii barbaadaniitiin neetworkii isaa faana waliin barreessanii ergituu fi isaan immoo kallattii maal godhu gara akkaawuntii keessanitti isiniif ergu jechuudha yookiin immoo gara adreesii isin ergitanitti isiniif ergu jechuudha. Sana immoo akkamittiin akka naaf erganillee iskiriinshoot isaadhaan kaaseen telegiraamii irratti isiniif gadhiisa. Telegiraamii kiyya maltiimiidiyaa kan jedhu namni join hin goone jiraate join gochuudhaan achirratti na hordofuu dandeessu. Viidiyoon kun yoo isinitti toleera ta'e laayik gochuu hin dagatina. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti immoo nagaa naaf tura. Goodbye.